Saayintistoonni addunyaa ciccimoo yaalii jabaatti jiru. Yaalii kanaanis qorichoonni 150 ol yommuu oomishaman isaanii keessaa qorichoonni muraasni abdii namatti horu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Qorichoonni kunniin maal fa'i? Carraaqqiin qoricha dhibee COVID-19 argachuuf taasifamaa jiru hoo? Guyyoo Waariyoo gamaa gamanaa waan qindeesse qaba. Many of the best scientists in the world are busy at work. Their goal Mudde barkum lamaaf kudhani sagalee himiin China Dr. Li Weiling qorannoo dhukkubsattoota tokkorra godheen vaayirasiin upper respiratory syndrome khasaars jedhamuun beekam qaama namicha akka jaba weeraru mirkaneeffate. Doktoriin gan 34 kuni waan ilaan argana manu dadhabnaa ragaalee isa walitti qabee riyya saka yuunivarsiitii tokkotti erge. Dabri immoo wanni qaama dhukkubsata kana keessatti argamu kun ajaa'ibitti taanaan fuul miidiyaa hawaasa China beekama WeChat jedhamirra maxxanse ga'e Mofi baad. Ogeessi kumbulti sadii mbood jechuun ammajigaaf sadii Director Medical Hospitalichaatiin erga qoratameen bood waajjir nageenyatti biyyaalessaa yaamamuun himannaan oduu sobata hawaas jeeqtamsaafti jedharra banamuun jabdu doorsifa. Doorsis qofallee miti waajjirti biyyaalessarra keekachiisu dhumatti kennamuun waan akkan ammaanachi tolchinaan akka fannifamuuf murtii dhumatti mani gallakkisan. Akeekachiisi kun kennamee fili guyyaa gaafa ammajji 8 hojii sataayidilee deebuun adu dhukkubsattoota yaaloo fiiyyuu dhibee koronaatiin qabamuun hafa yookaan sirrirrakko. Ammajjigaaf 31 mawaanar dhaqqabcuuf qorannoo argannoo isa waliin deeggaruun fuul miidiyaa hawaasarra gallakkisa dhossa mootummaa Chaayinaa diida dhangalaasuun laf dhugaa godhan. Vaayirasiin daafanaan kooroonavaayirasii jedhan kun duub gargaarsa mootota abbootirree da'oo godhachuun imal Chaayinaan itti xeeyyatitti fufuun Chaayinaarra Kooriyaarra Iraanii fi Roobfaattaa kuna goduun tun qophooftutti namoota miiliyoona 2.7 caalan qabee achi keessallee namoota 185 taallaf dhugaa godaanse. Pireezidaantii Ameerikaa Donald Trump bulchaa France Emmanuel Macroniitiif jaartii chaansilar Jarman Angela Merkel facuuf dabalate bulchoota hedduun Chaayinaan iftoomin dhukkubicha irra dab tolchiteef itti gaafatamuu qabdi jechuun qeequu jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Donald J. Trump immoo jannoo adda agarsiisuun maqaa vaayirasicha COVID-19 irra Chaayinis vaayirasii jijjiiruun dhaabbata fayyaa addunyaa faallee beesse dhowwaad. Biyyodeeffannoon bilisa keessa kennamtuuf biyyi mootummaan lamiilee tukkaam keessatti iftoominni jiru walqixxaa hundan jedhu mucaan ganna 42 ka bulchaa France dhibee kooroonavaayirasii ilaalchisuun Chaayinaan odeeffannoo awwaaltiif godhu qabdi jechuun torbaan kan ka'e gaafa. Chaayinaan doktoroota akka Li Weiling fa dabalate ogeeyyii dukkaamsite vaayirasicha gurguratti kajetti jaartiin Joonchiim Saawuruutu Merkel Chaayinaa raftoominni barbaani jechuun isiilleen Beijing balleesse. Saayinsistooti gugurdoon addunyaan qabdi Dr. Antonio Fauci fa dabalate vaayirasichaaf fal barbaaduuf eegi mata gonofatanii Joot lakkobsiisuu jiru. Yaali jajjabduu dhibee kooroonavaayirasii filmaan namoota jidduu godhamuu jirtuun guutuu addunyaarra qorichoonni 150 caalan oomishamuun akka dansa qoratamuu akka jiran yommuu ta'u. Isaan keessa qorichi biyyittii BBC fan Great Britanniyaan yookaan Britanniyaan guddittiin addunyaa hoosaarti qarrii kavartiraal yookaan nan fayyisu danda'an namoota 5,000 olirra yaalamuun dursa jiraachuu BBC'n gabaase. Hammaleellee dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n sosochii qorichi barbaadu yaalii waliin yookaan sooljarii tiraal jedhamuun beekam qorichoota baay'ee abdachiisoo jedhaman qorachuu jalqabsiisuus addunyaafif yoo tolchu. Wirtuuleen qorannoo guutuu addunyaa jiran dhiigi namoota dhukkubichaan qabamanii fayyan walitti qabuun sakatta'uu jira. Qorichooti kun akkamitti hojjetamuu jiruun gaafi BBC'n gabaasisa qalam guddaan bal'ise barreesseen qorichoota kan bakka sadii qooduun ilaala. Qorichoota far vaayirasii kallattumaan akka vaayirasiin qaama nama keessatti hin guddanneef dhiibbaa irratti taasisu. Qorichoota war sirni qaama dhukkuba ofirraa ittisuu yookaan immunity system tasgabbeessuuf farreen dhukkub qaama keessa antibodies yookaan laaboraatoorii keessatti hojjetame vaayirasicha ofirra deebisuu danda'anii gargaaramuuni jedhan. Biyya hammadal Itoophiyaa dabalatee warri qoricha kooroonaa arganne jirra jedha genqaab. Hataa tuuti garuu dhaabbata fayyaa addunyaa bakka bu'uun duul weerar kooroonavaayirasii Chaayinaa godhama ture hoogganaa katur Dr. Bruce Aliwaardak jedhutti qorichi Remdesivir jedhama. Ebola ittisuuf qar hojjetam waan dabartu qorichi bakka hedduutti argam tokkolleen akka abdachiisan ta'an Aljaziiraatti.